Akkam jirtu hordoftoota keenya guyyaa irraa yaada keenya irratti hundaa'uudhaan qormaata seensa bultii addaa gosa barnootaa saayinsii waliigalaa paartii lammaffaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Warroonni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe akkuma baratame subscribe like share gochuu waliif hin dagatinaa. Egaa akkuma beekamu amman dura gaaffii tokko hanga 10 isiniif hojjennee gaaffii 10 takka hanga 20 itti fufnee isiniif jenne kunoo waadaa keessan guunnee arra isiniif dhufnee jirra. Saniif hanga xumuraa keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya asumaan gara gaaffiitti. Gaaffii tokkoffamaa jira. Urjiin handhuura sirna soolaarii elementii bakka duwwaa fi bakka duwwaa irraa ijaaramte jedha. A. Oksijiinii fi naayitiroojiinii. B. Argoonii fi kirooptoonii. C. Haayidrojiinii fi oksijiinii. D. Heeliyemii fi haayidrojiinii. Egaa urjii handhuura sirna soolaarii kataate aduudha waan taateef aduun immoo wanti isin irraa ijaaramte haayidrojiinii fi heeliyemii kan jedhu kana deebiin daa ta'a jechuudha. Gaaffii 12ffaa. Ifti yommuu dabee darbu kan hin jijjiiramne isa kami? Ifti yommuu dabee darbu kan hin jijjiiramne isa kami? A. Saffisa ifaa. B. Firikwensii ifaa. C. Agarsiistuu dabiinsa ifaa. D. Hunduu deebiidha. Egaa ifti tokko yommuu dabee darbu kitaaba keessan irraa kitaaba kutaa 8 boqonnaa 7 jira. Kan hin jijjiiramne firikwensii isaati jechuudha. Baa kana ta'a. Gaaffii 13ffaa. Dheerinni wanta tokkoo duwwaa tuqaa duwwaa 16 meetira yoo ta'e dheerinni kun maayikiroomeetiraan meeqa ta'a jedha. A. Takka tuqaa 6. B. 16. C. 160. D. 1600. Egaa tokko meetirri maal 10 maayikiroomeetir meetira wajjin wal qixa. 10 maayikiroomeetir jechuun immoo maal wajjin wal qixaadha? Miliyoona tokko wajjin wal qixa. Saniifuu san duwwaa tuqaa duwwaa 16 baay'isuu miliyoona tokko jennaan. Miliyoona tokko baay'isuu miliyoona tokko. Saniifuu hogguu kana baay'isnee maal arganna? Egaa hogguu duwwaa tuqaa duwwaa 16 baay'isuu miliyoona tokko waliin goone 160 kan jedhu kana argana jechuudha. Saniifuu deebiin keenya caa kana ta'a. Gaaffii 14ffaa. Saffisni sagalee maatarii garaagaraa keessatti qabu guddaa irraa gara xiqqaatti yoo ka'amu sirrii kan ta'e kami jedha. Saffisni sagalee maatarii qabu guddaa irraa gara xiqqaatti yoo ka'amu sirrii kan ta'e kamii? Egaa saffisa sagalee akkuma beekamu guddaa irraa tartiiba qaba waan ta'eef filannoodhaan gaazii irra guddaa dhangala'oo irra guddaa jajjaboo jedha. Baan dhangala'oo irra guddaa gaazii irra guddaa jajjaboo jedha. Caan jajjaboo irra guddaa gaazii irra guddaa dhangala'oo jedha. Daan jajjaboo irra guddaa dhangala'oo immoo irra guddaa gaasiidha. Saniifuu deebisee kan qabatee jiru daa jajjaboon irra guddaa dhangala'oon immoo irra guddaa gaazii kan jedhu kana daa ta'a jechuudha. Gaaffii 15ffaa. Kanneen armaan gadii keessaa amala maagneetii kan hin taane kami? Amala maagneetii kan hin taane kami jedha. A. Bantoowwan maagneetii addaan baasuun hin danda'amu. B. Bantoowwan maagneetii wal fakkaatan wal harkisu. C. Maagneetiin yoo qilleensa keessatti rarra'e kallattii kaabaa fi kibbaatti of sirreessee dhaabbata. D. Hunduu deebiidha jedha. Saniifuu amala maagneetii kan taane bantoowwan maagneetii wal fakkaatan wal harkisu osoo hin taane wal dhiibu. Saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru baa kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii 16ffaa. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Yeroon kun sekoondiin meeqa tahaa? Sekoondiidhaan meeqa tahaa? Aan 8.64 baay'isuu 10 5 6. Baan 8.64 baay'isuu 10 4. C
caan 8.64 baay'isuu 13 daan 8 paaworii 3 jechuudha. Daan 8.64 baay'isuu 10 paaworii 2. Saniifuu 24 baay'isuu 60 60 baay'isuu 60 waan ta'eef deebii sirrii hin qabatee jiru. Baa 8.64 baay'isuu 10 paaworii 4 akka jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii 17ffaa kanneen armaan gadii keessaa marsaa dhiigaa kan sirriin ibsu kami? Marsaa dhiigaa kan sirriin ibsu kami jedha. A. Dhiigni oksijiinii qabatee qaama irraa orokilii mirgaatti seena. B. Dhiigni kaarboon daayoksayidii qabatee somba irraa ventirikilii mirgaatti seena. C. Dhiigni kaarboon daayoksayidii qabatee qaama irraa ventirikilii bitaa seena. D. Dhiigni oksijiinii qabatee somba irraa orokilii bitaa seena. Saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru D. Dhiigni oksijiinii qabatee somba irraa orokilii bitaa seena kan jedhu kana ta'a. Gaaffii 18ffaa dameen fiiziksii waa'ee uumamaa fi amaloota ifaa qo'atu maal jedhama? A. Optiksii. B. Makaaniksii. C. Elektiriksiitii. D. Maagneetizimii. Egaa dameen fiiziksii waa'ee uumamaa fi amaloota ifaa qo'atu optiksii kan jedhu kana A ta'a jechuudha. Gaaffii 19ffaa kanneen armaan gadii keessaa piraamidii ikoloojikaalaa irratti kan sirrii ta'e kamii? Kan sirrii ta'e kamii? A. Hammi annisaa yeroo hunda gulantaa soorataa gadaanaa irraa gara olaanaatti ni hir'ata. B. Sirnakkoo bishaanii keessatti yeroo hunda gulantaa gadaanaa irraa gara olaanaatti baayomaasiin ni hir'ata. C. Lakkoofsi orgaanizimootaa yeroo hunda gulantaa soorataa gadaanaarraa gara olaanaatti ni hir'ata. D. Sirnakkoo dachee keessatti yeroo hunda gulantaa gadaanaa irraa gara olaanaatti baayomaasiin ni dabala. Egaa akkuma filannoo isaa kun dhedheeraadha. Saniif deebii sirrii kan qabatee jiru hammi annisaa yeroo hunda gulantaa soorataa gadaanaa irraa gara olaanaatti ni hir'ata kan jedhu kana ta'a jechuudha. A ta'a. 19ffaan A ta'a. 20ffaa kompaawundoota orgaanikii fi inorgaanikii irratti kan sirrii ta'e kamii jedha? A. Kompaawundii inorgaanikii hunduu kaarboonii hin qaban. B. Kaarboonii qaban hunduu orgaanikiidha. C. Kompaawundoonni orgaanikii hunduu lubbu qabeeyyii irraa argamu. D. Kompaawundoonni orgaanikii hunduu kaarboonii qabu jedha. Kompaawundoota orgaanikii fi inorgaanikii irratti kan sirrii ta'e kompaawundoonni orgaanikii hunduu kaarboonii qabu kan jedhu kana D ta'a jechuudha. Saniifuu gaa warroonni amma yoonaatiin hojii turtanii mana kanaaf sabiskiraabii hin godhin sabiskiraabii godhaa isiniin jenna. Laayik sheer olii gochuu hin dagatina. Akkuma beekamu asiinis gaaffii kun saayinsii bara 2016 itti fufnee isiniif hojjenna. Kan bara 2014, 15, 17 illee isiniif hojjenna. Mana kana sabiskiraabii gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin namni nuti deebinuttu nagaan tura.